obbolonni edduun yeroo ani koomentii akkasii ol baasee deebiitti laadhu akka mufattan nan beeka akka aartan nan beeka akka narraa hin jaallanne nin beeka hedduun keessan immoo irraa fayyadamtanii akkatti gammaddan usluman beeka maarree tariitiin namoonni faallaa namaa deeman akkuma jiranu namoonni haqa hordofanis jiraachuu waan malanii fi natti hin dhaga'amu yoo dandeesse support na godhi yoo dandeessu ta'e ammoo callisiituma darbii faayidaa addaa takkiin ammoo wanti nuti walirraa haajuun wanti biraa waan hin jirreef jechuudha maaliifi obboleettiin keenya kuni wa'alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jechuun hin barbaada jalqaba irratti rakkoo isin himattu kuni rakkoo shamara hedduu qunnamee keessaan na qunnamanii jennaan furmaata isaa biyaansi waa biraa gochuu fi dadhabu akka jarritti yaala argachuu danda'an agarsiisee jechuudha yaala man hedduutu jiru akkasuma wantoota mana keessatti argaman ammoo imeeji jennaan irraa fayyadamanii fayyanillee ni jiru wantoonni akkasii akka gaaffii obboleettii kiyya kana hedduu uumama wanni kun isin dhiphisuudhaa hin qabu namoonni hedduun na'anii kan rakkatan ni jiru hattan addii hojii dhowwuu kan ga'ee hojiirraa kutee kan xiibsullee ni jira himachuun saalfatu mana yaalaa waggaa dhaqan akkasitti na dhukkuba jedhu malee adda baasanii illee itti himatanu keessumaa ijoolleen biyya arabaa jiran rakkoo afaanii wal qabatee bal'inaan rakkoo jaraa itti himachuu hin danda'an doktorri osoo yaada jaraa nu bannee qorichuma garaagaraa kennaa fi hammas qorichuma nyaatu faayidaa jijjiirama tokko osoo hin argin deebi'anii manatti galuu jechuudha wallaahi wabillaahi nama himimmaan isaa buusee boo'ee natti himatetu jira garuu ammoo akkamitti akkasiin himachuu qabdu akkamitti akkasii yaada argachuu qabdu himeeti بإذن الله نمنسون فايتاتي جدي وأن أكسيت قامر ران مكوني ركوسن التنفقات تكين أمو وانت براس التنفقات ميد أما قدمي ساوان قدي أفودا في ونسون أمو دايركتي من يالا ديمتي دكتورا يالا مودا قبدا سون أمو من يالا نانو كيتي أرغمان ديمتي حالو مسالفان أكسو سونتاني ركوسن رجلو فانا إمتي دايركتي وانسانا أولدي بساجة چورا نمون ندوم بفاكنان كان فاين هدو تجرا غرينا مو يمچو صداتني هلا أما أجي دوركي rakkoo biraaf saaxilee infekshinii garaagaraa uume akkasuma kentaarota garaagaraa uumuudhaanii dhiigallee uume hanqina dhiigaatiif illee kan saaxilaman ni jiru yoo sirra ture rakkoo biraaf saaxila garuu ammoo mana yaalaa deemtee rakkoo sirra jiru yoo seeraan hin himanne doktora yoo hin hubachiisne yaala argachuudhaa hin dandeessu ammas annan saalfadha jettee kan wanta biraa aafatu akkasumatti na dhukkuba yoo kan jettu taate yaala argachuu hin dandeessu akka mana yaalaa deemtuun siif dhaama har'a kaastee waan kana ofirratti tursuun gaariidhaa miti galatooma yoo viidiyoon kiyya kun sinitti tole koppiliinki sheer gochuudhaanii hawaasa rakkataa jiran biraan ga'uun ga'ee keessanii ana obboleessa keessan Dr. Yazid Ofekaalii kan isin jaallatu